Kutinamanna amin Bapa kanilma kanurro kullu Waaqayyo tokkotti namanna amin Waaqayyoon gooftaan keenya warra du'anirraa fayyaa nu taasisee warra dhukkubsatanii mana qorichaa mana isaanii ciisanirraa dhukkuba fooniirraa nagaa nu taasisee waggaa darban kana ji'oota darban kana sa'aatiin fuuldura darban kana hundumaan wajjin Waaqayyo iddoo kabajaa iddoo mana isaatti walitti nu qabeef godhanni guddaan isaatiif haa ta'u. Baga geessanii Waaqayyo baga ittiin isin ga'e Waaqayyoon galateeffadhaa. Dhugaadhumatti hoggaa ga'uun baay'ee bareedaadha. Galateeffadhaa irra deebi'aati. Ilillee keessanitti dabalaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Kanatti aansuudhaan abbootiin koloboon obboloon kodaaquloon akkasuma armooti abbooti daa'imman iddoo kana jirtan hundumti keessaniyyuu nagaa kun nagaa Waaqayyoo akkam jirtu akkamiyyuu nageessanii akkam jirtu ameen. Waaqayyoon gooftaan keenya galata ergamoota isaatii galata qulqulloota isaatii kan fudhate galata keenya guyyaarraa kana nu fudhachuun eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Sagalee kana duukaa jedha asitti argamuun keenya jedha guddisaa jira sagalee kana asitti argamuun keenya attam gaariidha. Irra deebi'aa jira sagalee kana asitti argamuun keenya baay'ee gaariidha. Isa asitti walitti nu qabeef irra deebi'aa galateeffadhaa Waaqayyoon. Maaliif jennaan namni baay'een iddoo ga'eetti argamee jira. Namni baay'een iddoo cubbuutti argamee jiraata. Namni baay'een iddoo dhiiga namaa dhangalaasan jiraata. Namni baay'een iddoo ejjaa jiraata. Namni baay'een iddoo qoricha namatti godhan jiraata. Namni baay'een iddoo amneenyaa jiraata. Nu eessa jirra? Mana Waaqayyoo keessa jirra. Asitti argamuun keenya gaariidha. Fedhe waan ta'eef mee asitti argamuu keessanii gammachuu keessan dhageessaa harka keessan godhaati. Asitti argamuu keenyaati. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 17 lakkoofsa 4 sagalee kabajamaa kana sagalee namatti tolu kana sagalee mana Waaqayyoo keessa yeroo jiraatan of yaadatan kana kan nama yaadachiisu barataa gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos kan ta'e Maatiyoos dubbate. Yoom dubbate eessatti dubbate maaliif dubbate guyyaa yoomii immoo dubbate kan jedhamu ibsa barumsa keenyaati. Waaqayyo nu barsiisu kaa harka keessan ol kaasamee yaa Waaqayyo nu barsiise jedha. Yaa Waaqayyo nu hubachiise jedha. Akka Waaqayyo nu barsiisu immoo harka keessaniin galateeffadhaa Waaqayyootiin jechuudha. Egaa sagalee kanaa isatu dubbate guyyaa irraa kana agayya gaafa 13 ganama bariidhaan gara gaara dheeraa tokkotti ol baay'e. Maqaa gaara kanaa bara kakuu haaraa keessatti barraa'ee hin jiru. Gaara dheeraa tokkotti barattoota isaa fudhatee barattoota warra kaan gaara jalatti isaan hambisee yaa Phexrosi, Yaaqoobii, Yohaannis obboleessaa Yaaqoob nama sadii fudhatee gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos gara gaaraatti ol ba'e. Gaarichi maqaan isaa Hinnaan garuu gaara dheeraa tokko jedha. Yeroo kana gaara kanatti gaafa ol ba'an warra du'an keessaa Musee, Eeliyaas isaanis warri seenaan isaanii badaniiru jedhan kitaaba qulqulluu keessatti immoo amma akka ammaatti jiran. Warra waan isaa badeera jedhan seenaan isaa immoo akka waan haaraatti haasa'amaa jiru Musee achirratti argama. Gaafa kanaa ifi guddaan immoo yeroo sana duumessaan kan ol makate achirratti ka'e. Gaafa ta'u kanaa sagaleen guddaan tokko waaqarra akkas jedhee jaalallee ilma koo isan jaalladhu jaalallee mucaa kootii inni marfifadhu isa kanaati isa dhagaa kan jedhu sagalee dubbatamee jedha.
yeroo kana barattoonni ulfina ificharraan kan ka'u duumessirracharraan kan ka'u ulfina waaqummaarraan kan ka'u na'anii lafatti kufanii achumaan immoo irribi isaan qabatee jedha. Gaafa kana gooftaan Eliyaasii fi Musee watti waasaa waan inni taasa'u andimtaadhaan malee kitaaba qulqulluudhaan hin jiru. Afoodhaan malee hin jiru. Waa itti taasa'ee jedha. Waa itti bee jedha isaanitti maali jedha. Egeritti deebina. Kadhadda biraa gaafa kana Phexros ifa sana gaafa isarraa tasgabbaa'u mataa isaa ol qabatee gaafa ilaalu orroota sana lamaaniif gooftaa arge. Isa booda ifichi sin godaanee isa booda horri sunis iddoo isaaniitti deebi'an jedha. Gaafa kana gaa Phexros mata duree keenya ammaa yaa gooftaa asitti argamuun keenya baay'ee gaariidha, baay'ee namatti tola, baay'ee nu gammachiisa. Iddoo gammachuu kanatti immoo iddoo namatti tolu kanatti immoo waa tokko hojjennaa jedhe. Maal hojjenna jedhee godoo ijaarraa sitti godoo sadii babbareedaa ijaarraa. Tokko siif ijaarraa, tokko Museef ijaarraa, tokko Eliyaasiif ijaarraa. Isaan obboloonni keenya nu faarfatan godoo siif ijaarraa jedhe. Isa booda gooftaan waan argitaniif waan dhageessan kana eenyutti iyyuu hin dubbatinaa jedhe. Maaliif akkas jedhe laata? Itti deemu. Egaa seenaan guyyaarraa kanaadha. Kana egaan maqaa gaara kanaa hin dhoofne siniin jedheera. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos guyyaarraa kana gara gaara dheeraa tokkotti ol ba'e. Eenyu maqaan gaara kanaa? Daawit akka barreessetti faarsaa isaa 88 lakkoofsa 12 gubbaa irratti Taaboriif Armooni'eem akka isaan ta'an achirratti barraa'ee jira. Daawiti dhaloota Kiristootiin fuula dura waggaa 1500 fuula dura kitaaba isaa kana barreessee waa'ee guyyaa har'aa kana immoo raajii. Waa'ee guyyaa har'aa gooftaan Yesuus Kiristoos gaara Taaboor irratti argamee barattoota isaa wajjin haasa'uu fi Musee fi Eliyaas wajjin haasa'uu Daawit waggaa 1500 fuula dura Kiristoos dhaloota isaa fuula dura dubbate jechuudha. Egaan gaarri kun eenyudha? Maqaan gaara kanaa eenyu? Gaarri kun akkuma jedhamu gaara Taaboor jedhamee waamamu. Taaboor kan jennu kun kakuu haaraa keessatti hin argannu. Macaafa Abboota Firdii boqonnaa 4 lakkoofsa 1 gubbaa irratti seenaan gaarri kun qabu bara kakuu moofaa keessa bara Israa'eloonni bittaa jala turan keessa gaara kana ol ka'ee seenaa isaatu dubbatamaa ture. Egaan gaara kana gubbaa irratti orri Asoor jedhamanii Israa'el lolaa turan. Gaara kana gubbaa irratti waggaa 20 orra Israa'eliin bulchaa turan. Galma mootummaa isaanii godhatanii, galma loltuu isaanii godhatanii achirratti seeraaf seera baasanii achirratti loltuu leenjisanii Israa'eliin waggaa 20 guutuuf cunqursaadhaan bittaadhaan akkasaan hin jiraanne, akkasaan galan godhanne, akkasaan hin mirga hin qabne waggaa 20 guutuu achirratti bulche. Gaafa Waaqayyo irraa galagalan, gaafa abboommii Waaqayyo eeguu didan, gaafa Waaqayyo dudda isaa namatti galagalchatu, gaafa namni dudda isaa Waaqatti galagalchu waan isa cunqursu sarra ka'a Waaqayyo. Bittaa cimaa isaanirra ka'a. Waggaa 20 guutuu dhiphatan. Galma kana gubbaa irratti yookaan tulluu kana gubbaa irratti jechuudha. Egaan yeroo sana kan ture Dibooraa kan jedhamu, Sisaaraan kan jedhaman loltoota jajjaboo turan. Egaa isaan kun achirratti gaarri kun seenaa qaba waan ta'eef kaleessa lolatu irratti ture. Kaleessa diinatu achirra taa'ee Israa'eliin waggaa 100 waggaa baay'ee achirratti akkuma seexan waggaa 5,500 bushaa ture.
orri Asoor immoo orra Israa'el waggaa 20 irratti waan bulchaniif gooftaan tokkoffaa gara kana eebbisuudhaaf achirratti argame jechuudha. Egaan gaarri kuni meetirri isaa meetira 5,828 dheerata. As ol biyya Israa'el keessatti argama. Hanga guyyaa irratti gara beekamaadha. Seenaa guddaas qaba. Waa'ee gooftaan irratti guyyaa irraa ajaa'iba hojjetellee irratti barreeffamee jira kitaaba qulqulluu irratti. Kanaaf meetira 5,828 dheerata. Gaara kana gubbaa irratti eddii orri Asoor Israa'eliin bulchanii raawwatanii barri mootummaa isaanii darbee booda immoo haadhi Elena Nigisti kan jedhamtu bara 325 mana qulqullummaa irratti ijaartee turte. Atoo mana qulqullummaa gaafa irratti ijaartu orri Giriikota immoo achirraa balleessanii mana qulqullummaa yeroo ammaa kana achirra jiru jedha seenaan. Egaan gaarri kun kanaadha. Ata'u maaliif gaara fudhate? Akkuma bishaan kee Yordaanosiin filate akkasuma nama kee giiftii maaramii filate akkuma midhaan keessaa sindee filate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif gaara filate? Gaarri maaliif? Ikoon gaaraa maali kan jedhu xiqqeessinee ilaalla. Egaan gaarri fakkeenya mana qulqullummaati. Manni qulqullummaa keenya fakkeenya tulluutti fakkeeffama. Manni qulqullummaa keenya gaara gubbaatti argamti. Manni qulqullummaa keenya kan isheen iddoo hundaatti argamtudha. Kanaaf gaara kan inni filateef kanaaf kadda biraa gaara kan inni filateef jechuudhaan jalqabee abboommiin inatiin insoomiin inajjin kan jedhu tokko amma 10tti barraa'ee kan jiru taabota isaa irratti kan nuuf kenname gaara gubbaa irratti seera ba'umsaa 24 lakkoofsa 12 gubbaa irratti Waaqayyo Museedhaan akkas jedhe. Dachaa gaara Siinaa yeroo inni jiraachaa turetti sabni Israa'el yeroo isaan jiraachaa turanitti yaa Musee iyyee saba kana akkamitti geggeessuu hin dandeessu? Seerri jiraachuu qaba. Namni jecharra seera sodaata. Seerri jiraachuu qaba gatii ta'eef kottu ol ba'iitii seera fudhi jedhe Museedhaan. Kafa kana Museen saba sana achitti dhiisee asuma taa jedhee bakka bu'aa immoo Haarooniin itti kennee ammasitti as tura saba kana geggeessi saba kana tumsi jedhee itti kennee ka'e. Guyyaa 40 halkan 40 gaara sana gubbaa ture Museen xoomaaf kadhannaadhaan Waaqayyo wajjin haasa'uudhaan abboommii Waaqayyo harkaa fuudhuudhaan eeyyee abboommii Waaqayyo warra taaboonni mana keenya keessatti argamu kun Waaqayyo irraa nuu dhufe. Waaqayyootu Museetti nuu kenne. Museen immoo fidee saba Israa'elitti kenne. Arras immoo bakka bu'aa Israa'elootaa kan taane adaraa kana fuudhee jirra. Egaa taabota kanarraa ija Waaqayyoo gurra Waaqayyootu jira. Taaboti kun kakuu guddaa qaba. Achuma abboommii Waaqayyoo kurnan achirratti barraa'ee jira. Gaafa kana Museen taabota kana harka lamatti qabatee gaara kanarraa gaafa dhufu warri Israa'elootaa Museen hin ture Waaqa malee jiraachuu hin dandeenyu waan ta'eef jedhanii Arooniin ababbalanii akka isaan Waaqa hojjetatan godhe. Dubartoota isaaniirraa warqee gurraa mormaa irraa yaasee bifa jabbii kan fakkaatutti hojjetanii eegan. Gaafa dhufu Museen hin dhufe. Gaafa dhufu warri Israa'elootaa dibbee maganaa kiraara turumbaa fuufanii Waaqa tolfamaatti sagadu turan. Maal inni kun jedhe? Isaan Waaqa tolfamaa waaqessaa jiru jedhe. Museen aare taabota fidee dhufe sana maalitti rukute? Waaqa tolfamaa sanatti rukutee caccabse. Waaqi tolfamaanis hin cabe, taaboti Waaqayyoos hin cabe. Egaa taaboti humna qabu kanaaf cabe jedhe. Eeyyama Waaqayyooti.